Kaampaaniin takkitti hin jirtu tafaarsee bulaa qofa. Faarsanii buluu tana qofa dalagaan takkitti hin jirtu. Hoggaa koreen inspeekshinii fi koreen adda gubbaa gad dhufte dafanii maallaqaan afaan ba'an. Amma naannoo Harariitii wajjin deemu jirus waan diigamisa wajjin deemu jirus miidhaa uummata irra ga'u jirtu takka takka gabbaafnaa jechuudha. Gaafa kan biliyoona meeqaan hojjenne jedhanii bordodde irratti waan dalagan agartan. Wanni addaa tajaajila isinitti taatu nama gibira kafaluu dide jedhanii qawwee milishaan ajjeese mana hakimaarraa wuxxeetii hijibaa baasanii dhukkubsatee iddoo jedhanii hijibaan jechuudha. Dargaggeessa kana iddoo itti godhanii hojii itti godhuun dirqama. Warshaa dhaabanii. Godina Harargee Bahaa keessa maaltu jira? Wanni misoomaa takka maaltu jira? Maaltu jira? Mee hojii dargaggootaa wanni uumu takka maaltu jira? Hojjentu daawwattoota keenya kan jirtan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaa miidhaa keessan kana akkuma baramee subscribe godhaadhaa, like, share godhaadhaa, viidiyoo keenya daawwadhaadhaa. Arras qophii takka qabannee dhufnee qophii guyyaa lama kana dura dabarsine irratti yaada nama tokko ka'ee jira. Waa'ee hooggansa godina Harargee Lixaa, Harargee Bahaatii fi magaalaa Maayaatti wajjin wal qabatee dubartoota bulcha magaalaa godina lamaan kanaa fi magaalaa takkitti tana dubartoota ta'uun qoftiin akka qeeqaatti yaadatee ka'uu ni qabaayi. Yaada waan dubartoota ta'an qofaaf isaan kun bulchuu hin danda'an jennee qeequu dandeenyaahi hanqiloota jira wajjin wal qabsiisee. Yookaan ammoo dubartoota waan ta'aniif hanqina fedhan waan fedhan hojjetanis qeeqamuu hin qabaniihi. Waan jiru irratti haasawaa waan taasisee ture. Haasawaa san laalaniiti faarsee bulaan isaanii tokko haasawaa san irratti waan haasawee qaba. Gartee qaama uummata qaama jiinaa maal qaama maarree warra fedhii maal waan jireenya takka haasee waan san haasawuu fi mitiyan. Wanti takka ta'in dubbachuu deemu viidiyoo san keessatti dubbadheetiin jira nama akka isaa san. Nama akka isaatii fi nama akka isaaniitti dubbadheetiin jiracha keessatti. Wanni niin kaasee yeroo namni hanqina jiru itti hime isaan kanatti hanqina isaanii san furachuu dhiisaniiti diina keenyaatu ololuun rabbana jedhanii raayyaa miidiyaatiin duula miidiyaa rabbananii jee viidiyoo san keessatti. Inni dhageeffannaa fakkaate isaan viidiyoo san waan dheertuu gartee dubbisuus hin danda'anii dhageeffachuus hin danda'anii akkanumatti fiiganii gartee garumaaf dirqumaaf kan haala barbaadu malee namichi waan kana haasa'u kun maqaa isaa dhuun barbaadu amma dura gaafa beeltii uummata keenya buutee uummanni aanaa falsifaa irraa deemee magaalaa Finfinnee dhaqee uummanni kadhachuu jirutti uummata san viidiyoo waraabnee gargaarsi akka godhamuuf goonee uummanni san akka gargaaramaniif miidiyaa irratti dubbannaan miidiyaa irratti akka uumamaa kanatti gaafa san aanaa biraatti ture achirraa arraba nu arrabsuu ture jechuudha namicha kun. Namicha kana toora baatii takka baatii hin geenye guyyaa waa xiqqoo booda bulchituun godinaa Harargee Bahaa muudama kanatee fi raayyaa miidiyaa godinaatti ol guddiftee godina galchite. Gaafa sanis gaafannee turre ejjennoo qabatanii horeessaniniitu ejjennoo qabatee isa muudee anaa miti jettee wayiwaachaa turte. Waan kana wanni hin kaaseef eengadda wanni hin kaasee yeroo muudama kana qixa sirriitiin ogummaa laalanii dandeettii laalanii hin kennanii. Yookaan gosummaan yookaan maallaqaan yookaan faayidaadhaan yookaan bakka isaan irratti gartee nama isaan fayyadu ta'uudhaan kaayan. San bira kutee nama gartee nama isaanii arrabsu. Nama isaan irraa nama arrabsu. Nama gartee waan biraatti akka faayidaa hin qabne kan arraba qofa. Waan silaati gaafatte takka gugaafatte deebisaa gahaasii kan nuu qaban jechuudha sila. Gahumsi eessatti dhabamee janii. Yoo misoomni maanqateetti gaafatte misoomni ni jira janii si deebisu qaban sila. Nama akka isa muuduudha jechuudha. Hanqina tokko keessaa hanqinni tokko kakaafne kan namni harkuu qabu nama dandeettii hin qabne nama arrabsuu malee dandeettii biraa hin qabne sababa nama arrabsee qofaaf muudanii ol fiduunu hanqina tokko jechuudha fifu. Taduraa tana jechuudha. Eenyuutaa sun dubbatanii dandeettii laalanii namoota ifi marsan ifi dandeettii hoon qabaannes namni hanqina qabaachuu mala ilmi namaa hundinuu yoo hanqina qabaatan namoota dandeettii qaban ifi marsuu dirqama isaaniiti jechuudha. Hogganaan tokko dirqama gosa barnootaa hundaa fi dandeettii waa hunda qabaachuu hin qabu. Gaggeessummaa keessatti garuu gaggeessummaa maal akka barbaachisu dubbisee hubatee namoota bakka sanii barbaachisan haayuudha malee caasaa ijaarratanii caasaa saaminsaa warra gartee walitti naggatatanii caasaa saaminsaa ijaarratanii warra gartee ni beekne egaa waa hunda mataa takka hin dubbannu garuu ammoo barbaachisaa taanaan jechuudha.
tokko tokkotti saamiinsa qabeenyaa san gaggeessan tokko tokkotti. Kondominiyeemii irraa kaasee hanga fooqii ijaarataniitti takka takkatti dubban takka takkatti. Harka walirra qabu tan hunda fide. Isaan kun hanga danda'anitti haa tattaafatanii jenneeti hanqina isaanii itti himu ture hanqina isaanii waan akkanaa kana sookana ulanii jennee sanbira qotanii immoo isaan amma akka waan hanqina isa hin jirre akka waan gartee isaan kun ammoo qulqulluudhaa godhatan takka takkatti waan isaan hojjetan jechuudha. Gabbaa sutee nyaachuu sagantaa irra qabannee sutee jennee jechuudha. Jijjiirraa kan qabne. Saamisa keellaarraa, saamisa jimaarraa, maqaa buusaa gonofaatiin maallaqa gurame, maqaa gaachaan sirnaatiin maallaqa guramu, deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiin kan guramu, kan deeggarsa paartiitiin guramu, maallaqa seeraala guramu kana tokko tokkotti gabbaaf jechuudha. Miidiyaan OBN kan mootummaa eeggadda nama nagahee irratti homa 4 barreessanii fi hagaruu homa 5 kafalee as baasan. Isiin sawwaan biraa waan dubbatte qabdi. Viidiyoo asirra isin kan magaalaa maatii. Lafti tiyya xiqqoo hektaara takkallee geessu. Tumameetiin reebamee lubbuuf jecha akkasitti gibira kana narraa fuudhan kafaltiin 5,000 waan asirra na barraa immoo beeku. 5,000 kafalte? Maallaqa kan kafalte 5,000. Kanaafiyyuu amma lafti kee immoo xiqqoodha? Lafti kiyya xiqqoodha. Namni lafa laalee hin jiru. Egaa kun dooktarri kunis magaalaa keessan keessatti wanta argineedha. Galiin gibiraa sassaabamuu fi maallaqni nagaa irratti barreeffamu tokko miti fidaa jedhamnee makaffalaa jirraadha kan isaan jedhan. Tole galiin koomiin uummanni keenya kaasaa jiru tokko galii bu'aa oomishaatiin itti fakkaata. Galii bu'aa oomishaa faana wal qabatee akkaataa labsiitirra dhaabbanneeti kan laallu. Galiin rakkoon qabu sa'aatiin keenyas deemaa jira waan ta'eef galiidhaan wal qabatee sassaabamu irratti miti isaanis misoomadha kan isaan jechaa jiran garuu maallaqni kaffalluu fi nagaa irratti wanti barreeffamu waliin gitu. Maallaqa irraa gaafatu qarshii fakkeenyaaf kan amma laalle kuni nagaa irratti qarshii 4,000 barreeffame garuu kanan kaffalee qarshii 5,000 kan isaan jechaa jiran. Akkamitti? Ismatu gaaffii nuti ta'e. Hogganaan waajjira galiiwwanii keessanis kan isaan jedhanii akkas ta'uun qabu maallaquma kaffalameedha kan fuunuudha kan isaan jedhan namoonni garuu qabatamaadhaan qarshii 5,000 nurkaa fuudhu qarshii 4,000 barreeffamaadha. Tokkoffaa inni kun yakka dhugaa dubbachuudhaaf yoo akkana ta'ee jiraate nuti akkana ta'ee jiraate tun taane qabatamaadhaan wanta arginu. Natumanii itti natumanii na cafaqaniiti haala ilmaaniiti osoo dachiidhaas hin laalin gibira qarshii 5,000 akkamiin irraa fuudhanii jetti. Eessi yeroo kun seera kamtu kas jira. Hektaara tokkoon hin geessu itti laftiti. Qajeelfama labsii gibira qabee dhiisanii akka finfinnatti maallaqa gurgurachuu jiran jechuudha. Bulchiinsi aanaa hundi maallaqa gurgurachuu jiran ni beeyin tokko tokkotti. Fi qulqulluu fakkeessaa warra aanaatii fi warra adda addaa argachaa faarsee bulaa kana ayyaa miidiyaa kana nama tokko feesbuukaa 40 banatee nama rabsu. Aangoo kannanii fi aangoomsaa wanni isaan dalagamaatu yeroo ummataaf. Maaliif hogguu namni komii kaasee komii isaniif deebisan kan inni. Godina Harargee baa keessa maaltu yeroo inni misoomaa takka maaltu yeroo maaltu yeroo mee hojii dargaggootaa wanni uumu takka maaltu yeroo. Kaampaaniin takkitti hin jirtu faarsee bulaa qofa. Faarsanii buluu tana qofa dalagaan takkitti hin jirtu. Kamtu yeroo mee wanni biraa. Kanaaf waa'ee godinaa amma waa'ee maayitis waan qabnee jira. Isaanis gartee gaafa waan san irratti gartee wanni sun jirtu waan jirtu jan deebisaa kan dirqama jechuudha. Waa'ee godinaa irratti wanni takka misoomni dalagame tokko illee hin jiru. Gaafa biyyi dhufu sun daawwate sulula. Sululli haa gaafa mallasiis dalagaa turan. Wanni hariyaa takka hin jirtu jechuudha. Namni sulula nyaatu. Dargaggeessa kana iddoo itti godhanii hojii itti godhuun dirqama. Warshaa dhaabanii mootummaadha isaan. Tapha biraa keessa isaan jaarmee manaa keessa wal dorgomuu, makiinaa wal dorgomuu, magaalaa taa'ee dachii ta'an fudhachuu kana wal dorgomuu jiran. Tokko tokkoon wal gabbaana jechuun yeroo biraa. Kana malees wanni biraa waa'een gartee qabiinsa mirga namaa akkaataa itti isaan ilma namaa ilaaluu jiran akka ilma namaatti miti ilma namaa biyya keessaa jiru jechuudha. Dubbachuu hin danda'u. Gibira tirfii irraa fuudhan, dachisa irraa fuudhan dubbachuu hin danda'u. Dukkaana irratti ashagan dachaa meeqa irraa fuudhanii dubbachuu hin danda'u. Yoo dubbatanii ajjeesan yookaan hidhan. Wanni addaa tajaajila isinitti taatu nama gibira
kafaluu dide jedhanii qawwee milishaan ajjeese mana hakimaarraa wuxxeetii kijibaa baasanii dhukkubsatee iddoo jedhanii kijibaan jechuudha. Nama kanas maqaa isin barbaachisaa ta'an jechuudha. Maqaa nama kanaa nama waraqaa baasee fi qabaa isa hunda waraqaa kijibaa baasanii dhukkubsatee iddoo jedhan jechuudha. Akkas gabaasan. Inni Harargee keessatti ta'u jiru waan qaanyeeti. Gaafa kan biliyoona meeqaan hojjenne jedhanii bordodde irratti waan dalagan agartan namni hundinuu na eenyu waan san dalagee hunda caasaa eenyu dalagu jira. Jaaramee Harargee keessa jaaramu jiru kana hunda namni jaaru jiru eenyu. Kontiraatarri waa hedduu takkaa tokko wal qabatee jira jechuudha. Takka takkatti waan san hunda akkana gadi urguuf nagaa. Takka takkatti quban qabnu seenii quba qabna takkatti. Waan amma naannoo Harariitii wajjin deemu jirus waan diigamisa wajjin deemu jirus miidhaa uummata irra ga'u jirtu takka takkatti ganaa gabbaafna jechuudha. Osoo gartee takka illee irraa hambifne. Kanaaf wanni namaa godhuu qabdu yoo dandeettii fi hin qaban nama dandeettii qabu aangoo irra kaa'uun dadhaban hanga bulchansanitti namoota caasaa saamiinsaa mijeeffatanii namoota akka wal beekaniin akka wal dhiyaataniin akka adda addaatiin tolfatanii nama kaan keessumaanuu irra ijaaramanii firraa dhawan hagartee xiqqishu uummataa fi yaadajuu dhabita keessa jirtu firraa dhawan namuma uummataa fi yaadajuu hin fedhan irra mari'ataniiti dhawan firraa. Kanaas nama isaan dha'u jiraniif kana hunda gabbaafne jechuu gaaf tokko. Caasa isaan ijaaramanii wanti isaan dalagu jiran takka takka gabbaati. Gaafa beela dubbanne sana aanaa fajjisna bira bulchuu ture. Bulchituu san booda aangoo irraa rifaate. Gaafa san beeltiin jirtu jettee kaatti uummata. Nama waan san dubbate meeqa hiite. Garuu san booda aangoo irraa nama kaate. Ammaas karaan kanumaa jechuudha. Liiziidhaan godina liiziidhaan fudhatanii magaalaa liiziin fudhatanii hanga nama isaanii irra ijaaratanii ta'anii wal saamaniif hin jirtu. Hoggaa koreen inspeekshinii fi koreen adda addaa gubbaa gad dhufte dafanii maallaqa afaan ba'an. Warri biraa hafedhe dhufe koreen feete maallaqa afaan ba'an. Aangoon maallaqa bitatantu hanga yoom deemti. Kanaaf wanni akkanaatu waan taateef jechuudha. Waan irra wal dhiifnu miti. Likki walitti himaa deemna. Tokko tokkotti waan isaan dalagu jiran biiroo keessatti waan dalagu jiran namarratti miidhaa dalagu jiran abbootii qabeenyaa akkaataa itti maallaqa irraa fuudhu jiran waan jimaa irrattis waan isaan dalagu jiran waa'ee jimaa ifiif kaasan. Oroofireeshii wajjin waan dalagu jiran takka takkatti waan isinis gabbaafna aanaa hunda keessatti waan ta'u jiru tokko tokkotti miidhaa uummata irra ga'u jiru. Rakkoo gamoo hundaan ta'u jirtu akkaataa itti godhu jiran waliin gabbaafna jechuudha. Waan takka misooma uummataa waliin dalagan takka hin jirtu. Kanaaf uummata akkaataa itti waa bulchanii fi waan qaban dandeenye jechuudha. Paarsonaal attaakii qofa beekan. Akkuma maanta jawaar akkana ta'ee buufaa ofuuf jiran kana buufaa ofuu malee dalagaa isaan ilaaltu hin dalagan. Wanni qaxaramanii biiroo ta'anii maali isaan kun hogguu komiin taate gunda leellee waan sana sirreessan. Ajaa'iba bira. Yookaan gad lakkisaa jenga gad lakkisan ayyee yoo daleen maa gad lakkifne yookaan maan daleen miidiyaadhaan gabbaanii misooma akkana ta'e jechuun misooma mul'ifti jechuudha haamaan jirre. Magaalaa Maayamma jiddu gala dargaggootaa cufamee taa'u jira bakki iddoo bashannanaa sun. Hayi mana bultiitii ta'ee suura inneeti sanitti mana bultii galchine yeroof cufne hanga bootaa barbaannee qorannoo goonu. Maal jechuun kun yeroodhaaf sandaatti qabaachuu yoo baates ichitti yeroodhaaf dargaggoonni yoo gartee kan yeroo dabarsan ta'e boodarra akkasitti qorannoo godhanii akka jalsan ijaaranoo baay'atan qabnuu himmaas baay'ata hogguu biraa ni qaban. Hogguu keessummaan dhufte hogguu maal dhufte ni qaban baay'ata hogguu waan akkanaan qaban. Wanni kanaatu waan nama ofuu miti waan nama gartee wal jala dhaabuu miti. Bifa tanaan gartee qaceelloo wal jala yaaneeti walitti deemna. Kanaaf har'aaf asumatti siraa gabaabsina. Viidiyoo madda eeggaddaa sanuu daawwanneen isaa yoo daawwachuu baatan akka daawwatan goona jechuudha. Warra osoo hin daawwatiin yaada kan kana likki isaaniitti himne. Kanaaf nama gartee arrabaaf muudamee arrabaaf taa'u
kun waan gartee nama iyyuu dubbatu hin qabu. Nama arrabaaf ta'u. Nuti gaafa inni muudamullee baga gamaan godhuftee jenneen baga gammaddee jenneen. Atti jiraatu jennee biddeena isaatiin. Arrabni biddeena jechuudha. Tokko wanti takkitti sana qofaa jira wanni itti ramadaman. Arga keessa kaampaanii takkitti hin jirtu. Taraayyaa miidiyaa tana tagartee faarsii bulaa tana qofa hin jirtu tabiraa. Namni mee jetti iyyuu irratti maamaa takka. Arraaba asumti irraa dhaabna hedduu galatoomaa.